السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوت أم فارس كم نجاح إياك أبدني جرتني بقى جراتن جرونا كم فإياك أبدني بقى وجد دفني بقى ولا رجيني دبا دبا شوفي روح دو challenge كي جرتي أنا نرجع تنجديفا نرجع أم فارس أنا جتشودا أسمان نبرة سنجدا أسمعيو نبرتن لايك شير ملاتو بالبلا تقع سننجرة ملاتو بالبلا تكون الرنفتنا كفيديو كنا لاتوني سنبررفو نججبيسا سننجرنا لأني لما تاني ببرنوني حتى كولد دفني مالي وانتوتو ما قرصا دعمسا سوليدا برسوتا وانتوتو ما كناتي جيجونا إن شاء الله كسجدي هذا أكمي wantoonni gorsaa maalii yoo jettanii wantoonni gorsaa wama alimman irraa isin himtu irraayyee wanti alimman isin irraa itti himtu ta'eetiin obboleeyyan keenya tokko fudhataa tokko kan fudhannetu jira waan ta'e wanti alimaa dirqama fudhachuu qabanii hojiirra oolchuu qabanii alimman daa'iin keenya wanni asirra taa'ee walitti iyyuu fi ilmaan ta'enna daangaa keessa daangatti darbitee akka wanta tokko hin balleessinitti yookaan wanti tokkon ta'amnetti isin himu jiranii gorsa saa ta'u wantoota yaanii isin dogongortan irraa addaan baasanii isin himani yeroo isin himan kana ammootu hojii irra oolchuudha. Dhugumatti deddeebi'anii waa gaafachuun tokko wallaalaa nama gaafata garuu wallaalaa fi namni deebi'ee yeroo dhibba gaafachuun yaa walumaa ganatti ananatti hin fakkaatu. Yooma wallaaltanii yookaan sammuun tokko nama qabachuu diddee tokko qabatti waan ta'eef jalatti deemtanii barachuun haa ta'u wantoota akkasiiti kanuma isiniin jedha. Inni lammaffaan ammootu silaa hireen biyya nama baaftee yookaan abbaa manaatiin haa ta'u yookaan dubartii haa ta'u dubartiin asliin biyya ba'uun akkuma dura isin himamee turetti baay'ee alhamdulillah ala kulli haal. ده وانت تعمي ولما قالت تيجودا وانت تعمي اللي تعمي جرا كأمن فوقن هو كودو يتيم ميوكا بيايو داين الرتياني شي كلنا دادا ودوهي من الرتيان كبيابه هو كمي ما الجتانين كان هو كنا مو مالي يعني ولما قالت تلاقيتي دادا وانت كان الرادو بدي تلاقيتي دادا مالكون وجيء الرؤول شودا دبودا ماله يوكا والله اللي كان هم تنما باسنا تنفكاتو دومني داين غردان اسين ايجو اسين للبو نمنا كم يوغان كان مفرن نمي كم تلال تانيسين سلا كدرا والله لا نوها بو كتا يتو باجر غرو عالم من ياجر تبيا كيستو اتو بيو تكم يرتو ميديان تولي ميديان ياجرني ايو كغدراتو دوغونغورا وفي كانا كم اتفراتاري يو لما قالت دغونغورا وفي كنا قرأتو دغونغورا ولا لا نباسي جيتشو جر أما هو لا لا تباسي نما كان جنة مومي أكم اتفراتنا كذا ونو أكا كوتت تجودا أكا كوتت أن يرو سوشيال ميديا قدتين نمني جلدي من نمني وابرتي جلدتي قمكم ولا لا جديم فرابان أكا متا كوتت sababni oo halkanii guyyaa itti himamaa jira yoo mana taa'ee gurraan dhufaa jira akkamitti ayyee mee dogongorri hagana jiru akkamitti uumama ijoolleen keenya gaduma yaa'aniituma deemaa jiran argaa jirtan ka lubbuun isaa bayaa jirtu argaa jirtan sababni lubbuu jaraa baasisiisu maali daruu lubbuu tana rabbiin bakka garaa haadhaati gaafa isii katabe bakka kana kee baataa bakka kana duuta dura rabbiin isii katabeesi kanumaa fiyyuu walumaa galatti jechuudha kam yabboon sila namni sila barataan jiru moo akkam yaan akkamitti naa fudhatamuu dide wanti kun namatu barataan jirre moo namatu itti himaan jirre moo yookaan namatu namaa dhagahuu dide moo bilbila تلفزيون هذا وبالبلوتا هذا وانتو تكنا تسمو إساسينو دبيمو يوكا من إساتتي لقيفتشو دبيمو أكم فلان نمو بالبلا إسار رسينو دبين أني
Yoo dobboleettiin tiyyallee akka silaa namni amma hin dhagahu jechuudha. Walumaa galatti namni amma hin dhagahu beekamaadha kun. Yoo isii taatee kan dhuftu ta'e an akka mataa kiyyaatitti itti malle. Yoo jarri dhufte waan yookaan namni kunii lakkinatti na waanyuu fi yookaan na hinaaffaa fi dhufeensuma kiyyayyuu na hinaaffaaf nama jedhutu akkasitti fudhatama sammuun namaa. Kanaafuu isin gaheen keessan obboleeyyan teessanii dhaamsa dabarsuudha. Dhaamsa dabarsitan dhiyeessuudha carraa jiraate haa deeman. Assalaama wanni godhan jiru. Garuu jechuudha warroonni biyyaan baa jiru daa'ii keenyarraa haa barannuudha. Deebinee gaafa irraa waa barannu fudhannee namaaf dabarsuudha. Fakkeenyaaf isheen riyaadu waa jedhanii raayyaan waa haa jedhanii ishee ibsaan waa haa jedhu namni kun gaafa waa dabarse tokkoof dabarsaa bulii dabarsaa deemee waa irraa barata. Yooma akkasii jirra yoo walumaa galatti jirra ittiin jirru meeti fidaa obboleeyyan tiyya rabbii jedha. Asiin itti himan asiin jika. Wallaahi walumaa galatti haalli nu keessa jirru haala ulfaataa. Takka ilmiin adda baate abbaa manaatiin adda baate gaafa abbaa manaatiin hin dalagalee adda baatu jiruu isii san guutuu irraa turte jiruu isii guutuu odoo namni biraa takko ittiin taane ofii isiitii takko ofitti taati. Takko ofitti taate booda isii kalaas waa hedduu keessa dhageettiin dubartii wanti amantuun beekamaadha. Gaafa waa hedduu dhageettee waa'ee isa biyya biraati oduu guurti. Gaafa oduu guurtu ammootu kalaas faca'utu dhufa. San hunda dhiiftee hoo maaltu isii barbaachisa gahee wanti isii barbaachisu jiruu ofii tana akka ganama itti dhayxee galtee ofii qabachuudha. Raasaa teettee ati raasaa eebalu akkas jedhee bara abbaan manaa keessun akkas ta'e jedhaniidha. Fuutee galtee dhufteen achii fuutee dhuftee booda isaan bara akkana akkam wanti kun akkami jetti. Akhti yaa obboleettiti wallaahi yooma dalaytee yoo dhiirti yooma waan feete dalaytee haqiiqatan ana siima sittiin himtu waan balleessite san. Yoo waan balleesse san beeke ammoo hin lola fuula keessa deebi'ee lola waan balleesse beekaa bar fuula keessa deebi'ee si taqattaqa. Gaafa inni si lole ammoo wanta san akka inni badii dalagee fudhate gaafa loluu eegale akka inni dalageen beeyta biraa haftee jallisuudha. Kuni beekamaadha. Ammoo hoo anatu balleesse yookaan anatu raasaa irraa ta'e anatu akkas ta'e jettee ufitti beeytee badii kee ufii fudhattee wanta irraa turte saniif ufii fudhattee adabattee gadu daraasaa weeree jettee akka makiina socho'an ooluun arrabni gatiin qabu yoo haasofni ati haasoftu waan bultii ta'e yookaan diigu malee jiruu siin taatu san akkasin beekaa deema. Yooma waayyuu badan fudhadhaatiin waan tole guutuu fudhadhaatiin waan bade guutuu fudhadhaatiin galaatiin gaafadhaa yookaan galaa dabadhaa ala keessan bira gattaa akka ala keessan laallee yoo barbaaddan ala keessa deemuu isaa biyya biraa ta'etti biyya biraati guuruu odoo hin taane jireenya akka hin taane san akkasin beekaa deema. Garuu jechoota isiniin jedhe kan asumarra ilaaltanii jechuudha. Dubbiin kun dhugamoo dubbiin kun dharamoo mufaaris dhugaan jettime wantoonni kun namoonni hedduun ka keessa yookaan mudatan dhuftanii wanti kun sirriidha jechuu dandeettan dogongora yoo qabaate. Tasuma dhiirti waa balleessite sittiin himtu san jala murii beeki. Tasuma. Na himtii abbaan manaa kiyya kun yoo waa balleesse yookaan na hima jette na jaalataa na himan jedhin.
wanta boruu isaan tuytu waan beekuuf sittiin himu. Lees dogongora ofiisii himaa badii ofiisii himaa akkamiif fudhattaati? Kanaafuu dhiirtii waan dalaydee isinittiin himtu eebaluu abbaan manaa kiyya abbaan manaa abbaan eebaluu jaarsi kiyya maqaan isaa eebaluu na himaa maammadoo laa sittiin himu. Wanti feete odoo buute jechuun waliin du'a malee dhiirtii wanta balleessite sittiin himtu. Dubartiin ammoo nu gaafa yookaan tokko namni tokko ishee dhufee yookaan waan gaafate gochattuu haa ta'u yookaan dharaanuu sistamaan gurrumaan yookaan afaaniin nu gaafate wallaahi dha itti himtu. Miskiinummaa ta'e naa barra. Maaliif amaneen wajjin haa jiraatuuf itti himna. Garuu jarri akkasii miti. Sistama ittiin fayyadaman. Fuula keessa balaansii buusuun amma booddee waa'ee qabeenyaatti seenu amma waa'ee na hiikkaatti seenu kana ta'a jechuudha. Raasaa teettanii obboleeyyan kiyya ani isinii akka daamsa mufaarisitti ani isinii daama. Raasaa teettanii bultii keessan biyya arabaa teettanii yookaan biyya barbaadan jiraadha. Bultii teenna akkana goonaa akkasitti akkana goona jettanii raasaa teettanii tawaaddaruu hin dandeettan gonkumaa. Shilingii qabaatee sumnii qabaatee isa soorataa ka'ii galii kanas achirra ifa argitaa jechuudha. Gaafsa namootu keessattuu dubartiin hin dalaganna jettee irraa hafuun biyya arabaatitti irraa hafuun irraa haftuu yeroo dheeraa si fudhachuun kan akka kootitti baay'ee rakkoodha. Baay'ee rakkoo dhiibbaa mataa isaati jechuudha. Ammaaliifi anis nama maatii irraa ture yoo ta'e fakkeenyaaf dhaamsa akka onnee kiyyarraa isinii dhaamaara. Takkas hin jajatu takkas jajatti. Garuu duniyaan abbaa manaatiin gaafa adda baafatte abbatan fooqii ijaaruu hin dandeettuuti. Fooqii man ijaaru hin sochootu. Maaliif jennaan yoo dhugaan abbaan manaa kun haqasi qabatee gaggalii jedhee si kadhate inni galii jedhee si kadhata wanni namaa kun gadi bu'aa deema boodallee innillee rabbi si himata atis waan baduun rabbi himatta. Dhugatti illee yoo kabajaan jiraatti rabbi isa himatta iddoo kana duniyaan nama waliin deemtu gaddeemu malee. Mee namni abbaa manaatiin gargar taa'ee fooqii ijaaree jedhu naa himame. Isaan gargar teenne darajaa kana geenne namni jedhu. Dhugamatti talaala keetiin gargar teettee fooqii ijaarte. Baay'ee achi jedhan dubbadhu. Wantichi kun dhugaa wantichi kun bara ana tuttu saalfata. Jiruun gargarii abadan. Hatta yoo qorsoo yookaan qixxaa gimmaasha wajjin nyaatan santu irra faayidaadha waan ta'eef. Sanuma keessa rabbiin kaa jarri walii gammaddee bultii rabbiin gammachuu hedduu jara lamaaniititti keerii hedduu jara lamaaniititti waa hedduu sii facaasa barakaa hedduu sii facaasa. Gammaddeetu maal kan tokkicha buluun sun gammachuu guddaadha. Kanaafuu obboleeyyan tiyyaa viidiyoo isin irratti dheeressee afuun isinin jedha. Kanaafuu inshaallah hagoota barumsoota biraatiin walitti dachaanti akkuma dura isinin jedhe chaalenjii yookaan viidiyoon baay'inii hojjechuun baay'ee biyya arabaa kana keessa yookaan mana arabaa keessatti baay'ee rakkoodha. Kan akka dhaamsa kiyyaatitti yookaan akka obboleeyyan tiyyaa quuqamu tokkotti dhufee isin dubbadhe gittaa jette jechuudha. Ni dubbadha yoo jedhu yeroo hedduu gaafii mataa kootiin ta'e ammallee yookaan ani isinii ol ta'e yookaan isinirra beekeetii miti. Hayyoolee gugurdoo bebbeekaa jala deema. Jararraa waa fudhadha yoo waa isin dhiban jararra waa gaafadha hojiirra oolchaa malee. Utuma dhageettanii jiisuu hin taane hojiirra oolchaa. Hojiirran oolchitan martee jechuudha hin taane injiraamire namni tokko kalas waan xiqqoo ta'an ilaala wanta bultii jechuun ijaaramuu miti. Ijaaranii gaafa ijaaranne ijaaruun laaftuu fakkaate diigomsa itiittu
ulfaataadha. Kanaaf isinin jedha inshallah akka viidiyoon kun yookaan yaadni kun isinitti tolus abdii qaba inshallah. Jajjabaadhaa barumsootii biraatiin aga walitti deebinutti turtii gaarii isinin jedha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole dogongorri kiyyallee yoo jiraate inshallah achi jalatti na barreessaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Walii share godhaa isinin jedha inshallah. Barnoonni kun inshallah itti fufa ka jedhu inshallah walumaan itti ilaalla. Isinis garuu yaada qabdan achi jalatti beeksifadhaa isinin jedha. Afwaan lillahi isinin jedha inshallah. Jajjabaadhaa afwaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.